Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo, maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam turtan, akkamiyyoon eegdan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalatee eebbisee guyyaa har'aatiin nu gahe maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaa'e kan eebbifame nuuf haa ta'u jecha. Egaa kallattiidhumaan sagantaa keenyaa eegaluutti jirra jechuudha. Sagantaa keenyaa duraan eegallee turre garuu sababa adda addaarraa kan ka'e barsiisan keenya seenuu hin dandeenye turanii amma isaan dhufanitti amma isaan seenanitti jechuudha faarfannaadhaan waliin turra. Isa dursa garuu sagantaan kun kan isinii darbaa jiru waldaa ijoollee ortodoksii tawaahidoo afaan oromootiin jedhurraayu jechuudha. Waldaan ijoollee ortodoksii tawaahidoo afaan oromootiin jedhu torbanitti yeroo hundumaayyuu guyyaa gaafa sanbata duraa yookaan qidaamee sagantaa barsiisota adda addaa affeeruudhaan sagalee Waaqayyoo akka barannu kan nu dandeessisu kan nu taasisudha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu sagantaa kana akka dhaggeeffattan abdii guddaa isinirraa qabna. Hundi keessanuu saganticha dhaggeeffachuudhaan sagalee Waaqayyoo akka barattan isiniin jenna. Asumaan kan isinitti himnu hiriyoota keessaniin ga'uu hin dagatina. Hiriyoonni keessan akka dhaggeeffatanii sagalee Waaqayyoo hubatan taasisaa hundi keessanuu sheerii gochuudhaaniini amma barsiisan keenya amma isaan dhufanitti gara faarfannaatti deemna. Erga isaan dhufanii booddee kama sagantaa keenya guyyaa har'aatti ceena jechuudha. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u. Sagaleen kun dhaga'amu? Sagaleen kun ni dhaga'ama? Sagaleen kun isinitti dhaga'ama? Sagaleen kun dhaga'amu sirriitti moo akkam? Ammoo dhaga'ama? Egaa waan isaan barre malee ani sirriitti dubbachaa tanan jira. Sirriitti dubbachaa tanan jira. Sagaleen hin dhaga'amu jechaa jirtu. Amma barsiisan keenya dhufutti gaa hundi keessanuu dhiifama faana sagaleen gaan barree waansa tokko tokkoon keessan ni dhaga'ama jettu tokko tokkoon keessan hin dhaga'amu jechaa jirtu. Egaa waan isaan barree amma danda'u ani ol kaasee dubbachuu yaalaa jira. Barsiisan keenya amma isaan deebi'anii dhufanitti amma ni dhaga'ama?
Dhaggeeffattoota keenya baga ayyaana kabaja Hosaa'inaa nagaan qaqqabdan hundi keessanuu isiniin jechaa guyyaa har'aa barsiisaa wangeelaa kan ta'an barsiisaa Kaffaaloo waliin kan waliin turru jechuudha. Guyyaa har'aa ilaalchisee ayyaanota jiran akkasumas torbee tibba dhukkubbii keessaa maaltu raawwatamuu qaba maaltu raawwatamuu hin qabne wanta baay'ee kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu abdiidhaaniin akka nu eegdan hanga barsiisan keenya dhufutti irra deebi'uudhaan baga ayyaana Hosaa'inaa nagaan qaqqabdanii Waaqayyo gooftaan har'aan nu ga'e akkasumas guyyaa du'aa ka'umsa isaatiin akka nu qaqqabsiisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Barsiisan keenya yeroo isaan dhufanitti kallattiidhumaan kadhannaadhaan bannee gara sagantaa keenyatti aanutti ceene jechuudha. Ammas isaan eegatanan jira. Kun kan isinii darbaa jiru Waldaa Ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin kan jedhu irraa ta'uu hundi keessanuu akka beektan torbanitti guyyaa tokko sanbata duraa Qidaamee kan isinii darbuudha. Abdiidhaaniin hundi keessanuu akka nu eegdan isiniin jenna. Egaa barsiisaa keenya eegatanan jira. Seenanii turanii deebi'ee niitoorkii isaanii jalaa cite na fakkaate ammas tekstii gochaafan jira. Barreessafiin jira waan ta'eef dhiifama gaa har'aa yeroo keessan isin jalaa fudheetanan jira. Dhiifama isiniin jechaa isaa waliin eegna. Hangasitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechaa faarfannaa kanaan waliin haa turu. Tole barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan jechaa. Baga nagaan dhuftan. Mina ileebates ifama egaa turookotti ifama guddaan isaan gaafa. Atis fayyaan siifaa ta'u ileeba. Ameen ameen umar keenya amma kallattiidhumaan waliin haa eegallu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamoota maatii Waaqayyo maqaa Waaqayyootiin irra deebi'uun nagaan isin gaafadhaa. Akkam turtan akkamiyyoon eegdan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenyaa akka balleessa keenyaa otoo nutti hin lakkoofne akka dhiifama isaatiin guyyaa har'aatiin nu ga'e maqaan isaa kan galateeffamee kan kabajame nuuf haa ta'u. Haati keenya haati qulqullootaa Durboo Maariyaam ergamoonni qulqulloonni wareegamtoonni hundi isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitiin maqaan isaanii kan galateeffatameef kan kabajame haa ta'u jecha. Baga ayyaana Hosaa'inaa yookaan torbee 8ffaa tsooma guddaa jedhamee kan waamamu Hosaa'inaatiin nagaan qaqqabdan hundi keessanuu. Guyyaa har'aa barsiisaa keenya barsiisaa Kaffaaloo waliin turtii waliin taasisna jechuudha. Barsiisaan keenya amma kadhataan nu banuuti kallattiidhumaan kadhata waliin taasisne sana booddee gara sagantaa keenyatti aanutti ceenaa gama barsiisaa keenyatti isin fudhadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa hunda kan dandeessu samii utubaa malee bu'uura lafaas bishaan irra taasistee kan uumtesiif nanneef ulfinni yeroo hundumaa olteessoo keerratti siifaan danda'u. Immoo ayyaanni kun ayyaana gaarii hunduma keenyaaf haa ta'u. Barumsa nuni barannu kuni barumsi akka laphee keenya cabsee akkatti hubannu Waaqayyo gooftaan keenya inni nu haa gargaaru. Ameen. Galanni ulfinni dhufaa ta'u.
Ameen. Waaqayyo gooftaan jidduu keenyatti argamee sagantaa keenya guyyaa har'aa akka nuuf eebbisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Tokkos taatan lamas taatan maqaa kootiyyoo walitti qabamtan an jidduu keessanittiin argama akkuma jedhee waadaa nuuf seene jidduu keenyatti argamee yaada keenya, marii keenya, barumsa keenya hundumaayyuu nuuf haa eebbisu. Egaa guyyaan har'aa guyyaa tsooma guddaa torbee 8ffaati. Manni amantaa keenya kan isheen kabajjuu Hosaayinaa jettee ni kabajji jechuudha. Guyyaa har'aa gaafilee muraasa waliin barsiisaa keenya faana kan turru jalqaba irratti Hosaayinaa jedhee maaliif Hosaayinaa akka jedhamee fi ayyaana Hosaayinaa laalchisee gabaabsanii barsiisaan keenya nu barsiisu waan ta'eef hundi keessanuyyuu barsiisaa keenya akka dhaggeeffattani. Egaa barsiisaa keenya Hosaayinaa maaliif jedhamee waa'ee ayyaana Hosaayinaa laalchisee gabaabsitanii mee ibsa akka nuuf kennitan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Ayyaanni kuni icciitii guddaa qaba, icciitii bal'aa qaba. Isaa kana keessatti illee xumuruu hin dandeenyuti. Amma humna keenya garuu ibsuu yaalla. Egaa jalqaba irratti Hosaayinaa jechuun hiikaa humti isaa maali jechuudha. Hosaayinaa yeroo jennu afaan Aramaayikii jechuudha. Hosaayinaa kan jedhamu afaan Amaarikii. Deebiseet immoo afaan Ibruutiin Hoshaa'i jedha. Kun jechuun maal jechuudha yoo jenne yaa Waaqayyoo amma fayyisii amma kaasii jechuudha. Maal fayyisa? Maal kaasa Waaqayyo? Iyya qaba jechuudha keessa isaa. Wayitu iyyaa jira jechuudha. Iyya dubbatamu kana eenyu akka iyyaa jiru beekuun irra jira jechuudha. Yaa Waaqayyoo amma kaasi hankufe jira jechuudha. Yaa Waaqayyoo amma fayyise kan dhukkubsate jira jechuudha. Kunis maalinni yoo jenne baroota hedduuf ijoollee Addaam irratti sababa cubbuu Addaamii fi waan hojjetaniin badiin isaan murtoon isaan irratti murtaa'ee jiruu fi bara hedduudhaaf iyyanii raajonni kakuu goofaatii kaasanii iyyaa turan. Garuu yaa gooftaa harka kee mirgaa ergii isa kufee kaasii kan kufee Addaam ture jechuudha. Addaan kufee kana kaasuu fi humna guddaa barbaachisa jechuudha. Kanaaf Hosaayinaa jechuun amma fayyisii amma kan jedhame. Haa ta'uyyuu malee sagaleen kuni kan barreeffamee jiru Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hanga 17 fi Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 10 akkasumas Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 29 hanga 30 fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 hanga 15. Maaliif kana kana yoo jette Haayilee? Wangeelonni arfan kun kan isaan barreessan garagaradha. Namoota hedduu fi kun isaanii hin galle. Maal jedha Maatewos yeroo haasa'u? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha maqaa isaatiif ulfinni haa ta'u malee gara beeta faageetti bartoota isaa lama ergee jedha. Bartoota isaa lama gara beeta faageetti ergi. Gaafa ergu immoo akkas jedhe dhaqaatii hiikaa fidaa harree fi ilmoon harree hidhamtee jirti jedha. Harree fi ilmoo harree. Isaan kaan garuu Luqaas ta'e Yohaannis yookaan Maarqos harree tokko jedha. Ilmoo harree tokkotu hidhamee jira. Akkami kun warra kuta jechuudha. Ishi gooftaan immoo dhaqaatii deemaatii harroota kana fidaa jedhee ajajee ka'eetu immoo Wangeela Yohaannis irratti immoo deemtee yoo ilaaltu gooftaan harree argatee yaabbatee dhufe jedhee kaa'ee jira. Garagara jechuudha. Gooftaan duuka boota isaa erge jedhee deebisee gooftaan ilmoo harree argatee yaabbatee dhufe jedhee Yohaannis barreesse. Kun jechuun maa inni jalqabuma yeroo ilaallu Yerusaalemii hanga beeta faageetti boqonnaa 16 qabdi. Boqonnaa 16 qabdi jechuudha. Boqonnaa 16 jechuun akka nuuf galuutti kiiloomeetira 16 jennee haa fudhannu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus kiiloomeetira 14 miilla isaatiin deema. Miilla isaatiin jechuudha. Kiiloomeetira 2 garuu harree ishee ba'aa dandeesse. Harree ishee dugdi ishee luqqa'e. Harree ishee ba'aa beektu. Harree ishee deesse. Ishee irra taa'e jechuudha. Ishee hunda beekte, ishee hunda barreessitee irra taa'e. Yerusaalem gaafa ga'u garuu ilmoo harree qaba. Maal inni kun jechuun gooftaan maaliif kiiloomeetira
kudharfan sana yookaan boqonnaa kudharfan sana maaliif miila isaatiin deeme yoo jette irraan gadee fi bu'ii bayiijaa qabuu fi horii yaabbatanii irraan gadee. Akka aadaa Oromootti farda irraan gadee yaabbattu. Irraa buuteeti tabba yeroo ta'u iddoo sitti ulfatutti yaabbatta. Waaqayyo ilma namaarraa darbee horii fi yaada jedhu. Kanaaf lafa bu'ii bayii hin taane sana lafa horii irraa gadi bu'ee gaafa Yerusaalem ga'u garuu ilmoo harree yaabbatee jira. Harroonni kun eessaa dhufanii jalqabu? Harroonni kun kan eenyuuti isaan? Harroonni kun kan isaati jechuudha. Hanuma isaati malee kan nama biraa miti. Garuu akka seenaan jedhutti akkasi. Beetefaageen dallaa lama qabdi, gamoo lama qabdi, bahaa fi lixa isaa. Namni tokko karaa seenuu fi karaa ba'u. Galgala warri halkan eegdan akka naannoo keenyatti roondii jedhamu. Roondii warra eegan, warra halkan eegan mandara sana keessatti eegaa bulu. Gaafa tokko hattuu wayii harroota kana fudhatee gaafa deemu eegduun galgala eegan mandara sana eegdonni eegan kuni namicha kanarraa harree kanarra kaabuusani hattuu kana harka fuudhanii hidhani. Harreen kuni bultii 5 walakkaa achitti hidhamte. Abbaan ishee eenyu akka ta'e hin beekamu wallaalame. Gooftaan garuu kana hunda beeka. Haayile. Maali gooftaan harroota kana dhaqaatii hiikaa naa fidaa kan inni jedhu waaqa mitiin hunda danda'a mitiin koottaa too jedhe sagalee qofatu dubbate harroonni sun isatti hiikan sana hiikanii hin dhufan. Hin dhufu turan. Garuu gooftaan keenya duuka bu'ootaan dhaqaatii fidaa jedhee ajajuunsaa hiikaa fidaa jedha. Hiikaa naa fidaa jechuun har'a obboloonni keenya baay'een aangoon lubootaaf laatame kun salphaatti fakkaata. Hiikaa naa fidaa jechuun cubbuudhaan hidhamee jira harroonni sun. Harreen sun nama biraa. Harreen sun horii miti jechuudha. Harreen kan jedhame Addaami ture. Harreen isheen baabaatti Addaamiin fakkeeffama. Ilmoon harree ijoollee Addaami. Badiin Addaam ijoollee Addaam hundaa qaqqaba. Haati harreen ba'aan isheen baattu ilmoo isheetti dabarsa. Gaafa booda tarii ilmoo harreetti dabarsitee kenniti. Haati harree gaafa dadhabdu ilmoo harreetti kenniti. Yookaan immoo ilmoon harree homaan beektu gaafa guddattu hojii abbaatti deemti. Akkuma kana Addaam cubbuu inni hojjete ijoollee Addaam hunda qaqqaba. Addaam jalqaba qulqullaa'uu ijaa qabu. Gooftaan keenya boqonnaa 2 hafe harree ishee haadho ishee ba'aa dandeessu. Ishee dugdi ishee luqqa'ee irra ta'e. Ishee dugdi ishee luqqa'ee yeroo jennu harroonni kun harroota 2. Seerri gooftaan ilma namaatiif kenne 2. Kakuu moofaa fi kakuu haqaa. Kakuun moofaa ba'aa baatti. Ba'aa qabdi. Nama ija jaamse ija jaamsu. Nama ija namaa jaamse ija jaamsu. Nama miidhe miidhu. Kakuu haaraatti garuu nama si kabalee fi kabiraa laadhu jedha. Inni kakuu haaraa keessa ba'aan hin jiru. Kakuu moofaa keessa garuu balaa guddaa jira. Namni cubbuu hojjetu madaa fuula isaa irratti mul'ata. Ba'aa isheen dandeesse kan jedhamte seera kakuu moofaati. Ishee ba'aa beektu jechuun harree isheen guddoo seera kakuu moofaatiin fakkeessu. Harreen isheen ilmoo immoo akka kakuu ishee haaraatti ishee qulqulluutti fakkeeffamti. Harree kanarra namni hin teenye harreen kuni ba'aan baanne Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos qulqulluu jaalata. Qulqulluu irra bula. Ilma namaa keessaa durboo Maariyaam kan dhiira hin beekne irraa akka bule. Lafa namni hin owwaalamne keessatti akkuma owwaalame harree ba'aan beekne irra taa'e. Isa kam gaafa Yerusaalem mooraa Yerusaalem galu. Yerusaalem gaafa galu garuu raajii ta'e. Waaqni hin boo'e. Maaliif boo'e? Maaliif Yerusaalem kun? Maaliif boo'e Yerusaalem? Maaltu boossise waa'ee Yerusaalem? Yerusaalem kuni mootii Room Tiitoo jedhamuun waggaa 60 ol. Waggaa 60 ol caccabdee turte, miidhamtee turte, reebamtee turte. Amma xiqqoo ishee gaafa ol jechuuf jettu magaalaan Yerusaalem
Jeneraalli Room Haderiyaan kan jedhamu tokko immoo ka'ee lafa ishee akka isheen baddeetti gammoojjii fakkeessee lafa sana caccabsee balleesse. Yookaan mandaritti balleesse. Magaalittii gubee balleesse. Manni Waaqayyoon gubate. Yerusaalem keessa manni Salamoon ijaare kan jiru. Yerusaalem Salamoon kan ijaare Yerusaalem keessa jira. Gaafa isa caccabsanii Zarubaabel deebisee ijaare. Zarubaabel ijaares deebisanii caccabsanii. Gooftaan akka namummaasaatti Waaqa ta'eetu jiru akka namummaasaatti garuu Yerusaalemiif boo'ee jedha. Haa ta'u iyyuu malee harroonni kun lama moo tokkodha kan jedhe harroonni kun lama. Maaliif wangeelonni yookaan Yohaannisii fi Maarqos maaliif tokko jedhaniire yoo jenne isaan Yerusaalem edda galee bataskaana harreerra yaabbatee naanna'uu isaa bataskaana sanaaf nageenya lallabuusaa Yerusaalemii fi nagaa lallabuusaa barreessanii malee jalqabaa kaasee Beetefaagee kaasee hamma Yerusaalemitti isa jiru hin barreessine isaan. Achi kaasee hamma asitti kan barreesse garuu inni jalqabaan Zakkaariyaas. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti yoo deemnee dubbisne gooftaan harree fi ilmoo harree yaabbatee dhufa jedhe. Lamaan isaanii ibse Zakkaariyaas. Harree fi ilmoo harree yaabbatee dhufa jedhe. Lamaan isaanii yaabbateera jedhe. Akkuma Zakkaariyaas ilmoo harreef harree yaabbatee dhufe Maatiyos ilmoo harreef haadhoo harree ta'uu ishee ibsee jira jechuudha. Lamaan isaanii irra taa'eera. Ilmoo harree qofarra miti kan Yesuus taa'e. Jalqaba kan irra taa'e haadharra taa'e. Addaamiin kaasuuf kan inni dhufe. Raajota baay'ee wawwaati. Yaa Waaqayyo irreeki ergi biyya lafaa kanarratti badii jiru. Kan hin boo'in hin jiru. Isaayyaas fa'aa boo'aniiru. Zakkaariyaas fa'aa boo'aniiru. Daani'eel fa'aa boo'aniiru. Addaam kufee lafa sana jiru kaasuu eenyu akka ta'e hundumti iyyuu ture. Garuu abdii immoo qabu. Guyyichi gaafa lakkaawame, barichi gaafa xumurame, irreen guddaa kan addaamiin kaasuu danda'u akka dhufu immoo abdii qabu ture. Abdii guddaa qabu ture. Kanaaf mootota lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti hunda kan danda'u inni deebi'ee dhufa. Uffanni fannisuu sababii isaatiinis iyyuu muudanii jedha. Iyyuu muudan yeroo mootii iyyuu jedhamu muuduudhaaf kafana isaanii ofirraa baasanii mukatti fannisanii kafana isaanii miila isaanii jalatti gatanii jedha. Iyyuu muuduuf yeroodhaaf iyyuudha. Xumurri isaa garuu Kiristoosiif. Gaafa Kiristoos dhufu wayyaa kafana isaanii hundumarraa ofirraa baasanii miila isaa jalaa fanni. Hundumatu eega ture. Fayyina akka isaaniif laatu. Garuu maal godha? Maatii isaa Tole dhiifama dhaggeeffattoota keenya barsiisaa keenya niitoorkii addaa kutee na fakkaate deebisee tanan galchaa dhiifama guddaa. Dhiifama gaa teknooloojiin akkanatti yeroo barbaade addaan cituu ni danda'a. Kan Waaqayyoon uumama kan ta'e hundumtuuyyuu gaa Waaqayyo harka kan jiru hundumtuuyyuu inni tolcheeti kan nu uume waan ta'eef otoo kan saatiniin tajaajilamne afaaniin kallattiidhaan qaaman wal arginee teenyee otoo tajaajilamne yookiin tajaajillee akkanatti nu rakkisu ture. Amma immoo garuu gaamma danda'ametti teknooloojiin gaa rakkisaadha. Yeroo tokko ni dhufa, yeroo tokko ni bada. Dhiifama gaa isin gaafachaa ammas amma barsiisan keenya deebi'anii dhufanitti guyyaa har'aa kan nuti isiniin fuuldura teenyee jirruuf sababni keenya kaayyoon waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedhu siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'ee waa'ee sagalee Waaqayyoo afaan keenyaan barannee sagalee Waaqayyoo afaan keenyaan barannee dubbannee barsiisuu akka dandeenyuuf wal cimsinee amantaa keenya cimsinee deemuudhaaf jechuudha. Yeroo ammaan kanatti sababa afaanirraa kan ka'e uummata keenya hedduu dhabaa waan jirruuf
ummata dhabaa jirru sana sababa afaanitiif jedhanii hin badin uummanni kun jenneeti kan afaan keenyaan tajaajilamuudhaaf qophoofnee teenye waan ta'eef egaa isinis kana hubattanii akka egaa barsiisaan keenya deebi'anii barsiisaa keenya egaa baga nagaan deebitanii itti fufaa barsiisaa. Wanta hojiin harka namaatiin hojjetamu kun hin ulfaata egaa ilee. Egaa iyyuu akka muudan yeroo jedhu mootii saba biyya lafaati. Iyyuu muuduudhaaf immoo kafana isaanii ofirraa baasanii miilla isaanii jala afanii akka jedheen xumurri isaa Kiristoosiif kan ta'e ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gaafa dhufu hundumti isaanii harka isaaniitti meexxii qabatanii bahanii inni kafana qabu. Ammallee irra deebi'eeti egaa barsiisaa keenya bira xiqqoo neetwoorkiin rakkisaa jiran fakkaate hanga danda'amutti obsumaan walaa eeggannu maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa hanga barsiisaan keenya deebi'anii dhufanitti faarfannaa sinaffeera. Yeroo isaan deebi'anii dhufanitti faarfannicha nan cufaa gara sagantichaatti ceena jechuudha. Hanga barsiisaan keenya deebi'anii dhufanitti obsaan akka nu eeddan xiqqoo neetwoorkiin rakkise na fakkaate barsiisaa keenya amma isaan deebi'anii dhufanitti faarfannaa kana waliin turtii gaariin siniin jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya kun sagantaan kun kan isiniif darbu torban keessatti guyyaa tokko sanbata duraa qidaamee jechuudha. Akka sa'a biyya keenyatti namoota biyya keessaa gaafa affeerru yookaan ittiif namoota biyya yeroo isaanii ammaatti galgala ta'ee jiru gaafa affeerru sa'aatii 11 irratti akka biyya Itoophiyaatti namoota immoo biyya naannoo Ameerikaa jiraataniif immoo gaafa isaan affeerru sa'aatii 1 irratti kan isinii darbudha jechuudha. Yeroo hundumaayyuu barsiisota adda addaa affeerree isiniif finna abdiidhaniin akka nu eeggattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Yeroo barumsa akkanaa argannutti immoo hiriyoota keenyaafis dabarsuu akka hin daganne isiniin jedha. Ammas barsiisaa keenya obsumaan haa eeggannu. Xiqqoo neetwoorkiin isaan rakkisaa jira. Seenuuf hin dandeenye obsumaan haa eeggannu barsiisaa keenya.
Egaa barsiisaan keenya dhufutti obsumaan na eegaa maqaa waaqayyootiin sin gaafadha. Obsumaan walaa eegnu gaama barsiisaan keenya deebi'anii dhufanitti. Tole egaa barsiisaan keenya deebi'anii dhufanii jiru. Kallattiidhumaan iddoo dhaabanirraa itti nuuf fufuu jechuudha barsiisaan keenya. Maqaa waaqayyootiin dhiifama sin gaafanna egaa neetwoorkii keenya egaa nuyi miti neetwoorkiidha. Akka nu hubattan abdii guddaa qabna. Gama barsiisaa keenyatti isin dabarsa. Haayilee biyya jiraadhu kana keessatti xiqqoo intina baay'isu beeksisa baay'isu moobaayilii irratti gaafa beeksisa baay'isan beeksisi balleessa onlaayinii gaafa taatu kanadha rakkoo kan ta'e natti fakkaata gama kootiin mee waaqayyoon dhuma keenya wajjin haatu inni nu haa gargaaru. Egaa akkuma kana kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufu daa'imman yookaan immoo ijoolleewwan gadi ba'anii meexxii qabatanii ba'anii uummannis baay'ee gadi ba'anii uffannaa isaanii ofirraa baasanii mootii isa kanaaf mootii isa kakuu haaraaf immoo harree jala afanii jechuudha. Harreen kabaja dhabdee kabaja argatte. Harreen duratti reebamtu har'a kabaja argatte. Addaam kaleessa harka seexanaatti reebamaa jiru har'a kabaja argate. Ilma waaqayyoo mul'ate. Addaamiin baasuuf dhufe. Fayyinaaf dhufe. Addaamiin reebbicha jalaa baasuuf dhufe. Gaafa inni dhufee mul'atu garuu warri kaan hin gugunguman hin barbaanne. Isaan eeganii turanii lakkaa'anii turanii barri asii gadi lakkaawame. 5,500 irraa kaasanii asii gadi lakkaa'aa dhufan. Gaafa tokko jedhu ilmi waaqayyoon dhalata jedhanii too eeganii ilmi waaqayyoo gaafa dhalatu garuu harkaa fudhachuu didani. Maaliif harkaa fudhachuu didani yoo jette inni bareedina hin qabu ture jedha. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 2 irratti bareedina hin qabu ture. Bareedina isaa laalanii mootiin fakkaatu ture. Mootiin isaan eegan mataa mootummaa keessatti kan dhalatu malee mooraa horii keessatti kan dhalatu miti. Kan loltuu qabatee dhufuudha malee kan harka duwwaa dhufu miti. Kanaaf hamma har'aatti gonkumaa isaan fudhanneef daa'immaniin callisaa jechuu jalqaban. Callisaan dubbatiinaa hosaayinaa jettaniin faarsiinaa otoo daa'imman kun dhiisaniyyuu gonkumaati galatoon hin hafu. Tabba biitaanii irra kan jiru dhakaan konkolaatee na galateeffata jedhe ilmi waaqayyo. Maa inni sabni kun kan isaan fudhachuu didaniif gonkumaati inni akka moototaatti jaallatee fi mooraa horii keessatti gadi of qabee natoo isaa toon bareedin of gadi qabee dhufuu isaarraan kan ka'e harkaan simannee jechuudha. Daa'imman kun kan isaan qabatan meexxiidha. Maaliif meexxiin kun filame yoo jette meexxii ibiddi hin gubu. Arraabee bira darba malee. Meexxiitti gaafa ibiddi qabatu meexxiin hin gubatu. Ibiddaan hin arraabama malee. Akkuma kana waaqummaan ilmi waaqayyoo foon lamaan sifatee dhufe kuni gonkumaa hin banne. Meexxii ilma waaqayyoo fakkaata. Meexxii kana qabatanii dhufani. Meexxiin kun bara bishaanis dhabees, bishaan argates, rooba argates, rooba argachuu baates, birraas ta'es gooftaan keenya gonkumaati meexxiin kun hin gogu jechuudha. Akkuma meexxiin hin gogne ilmi waaqayyoo biyya lafaa kanarratti lafa kamirratti iddoo murtoo hin qabu jechuudha waaqayyo. Waaqayyo hin murtaa'u jechuudha. Kunis meexxiin fakkeenya waaqayyooti ijaa ta'eef meexxii qoree qabu. Ilmi waaqayyo fakkeenya meexxiitiin mul'ate kun qoree kana baatee ilma namaa akka fayyisuu fi meexxii kana fuudhanii ba'an. Meexxiin gammachuudhaaf ba'a. Abrahaam fa'a meexxii qabatanii ba'aniiru gaafa daa'ima argatan. Abrahaam mucaan isaa Yisaaq gaafa dhalatu meexxii fuudhanii ba'an. Kana qofa miti ala 28 guutu kitaaba qulqulluu keessatti meexxiin maqaan isaa ka'e. Meexxii jechuun waaqayyoon fakkeeffama yookaan hojiinsaa hojiin meexxii hin gogu meexxii ibiddiin tuqu akkuma kanaatti fakkeenya waaqayyoo ijaa ta'eedha jechuudha. Hosaayinaan kuni ilma waaqayyoo kan itti mul'ate namoota garbummaa jala jiran hundaa kan itti fayyisedha jechuudha. Hosaayinaa kan jennu. Haayilee. Yeroon keenya jaajicitaa jiruu fi haayilee
kabiraatti yoo darbine wayya jedheen yoo hubannoo asirratti wanta hafe jiraate itti dabalu yoo jiraate natti himte jechuudha. Tole egaa barsiisaa keenya guddaa galatoomaa Waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessu jechaa. Egaa waa'ee hosaayinaa haala gaariidhaan barsiisan keenya nuuf ibsanii jiru. Yeroo keenyas yeroo hin qabnu waan ta'eef gaggabaabsinee deemuu wayya. Kun waa'ee hosaayinaa qofaatoo barsiisuudhaaf ka'amee tariigaa baay'ee fudhata waan ta'eef nuti garuu gaggabaabsinee maaliif akka jedhame qofa dabalataanis immoo sababa maaliitiif ayyaanni kun akka kabajamu kan waliin laallu jechuudha. Kanaaf barsiisan keenya gadi fageenya waan baay'ee nuuf ibsanii jiru. Irra deebi'uun sagalee jireenyaa sinaa dhageessu jecha. Amma immoo egaa waa'ee hosaayinaa hanga kana yoo laalle torbeen dhufu keessa jechuudha. Guyyaa boruurraa ka'ee tibba dhukkubbii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Kan manni amantaa keenya kabaju jechuudha. Waa'ee tibba dhukkubbii gooftaa keenya ilaalchisee egaa barsiisan keenya hanga muraasa isaa akka nuuf ibsitan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Tole Hayilee. Asirratti waa'ee hosaayinaa wanta si jabeessu tokko dhiifamaa waa tokko si dabalan jedhee yaade. Gooftaan harroota kana hiikaa fidaa jechuun abbootii keenya hiikuu cubbuu ilma namarraa hiikuu ta'uusaa beekuu qabna hundumti keenya. Haqaa hiikaa fidaa jechuun otoo ofiisa danda'u hiikaa fidaa jedhe. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:35 itti olaalte gooftaan keenya Alaazaariin gaafa du'aa kaasu dhagaarraa kaasaa jedhe. Otoo ofiisaa dhagaarraa kaasuu danda'u dhagaarraa kaasaa jedhe. Cubbuu isaaniirraa kaasaa jechuusaa. Gaafa dhagaarraa kaasan hamma fayyisuun immoo hojii isaati. Luboonni cubbuu keenya nurraa qulqulleessu malee nu fayyisan mootummaa bara baraan nu laatan kan nu fayyisu Waaqayyo. Hojiin isaa kan isaa ta'e immoo deebisee Alaazaar ka'i jedhee du'aa kaase. Alaazaar gaafa ka'u du'a keessaa awwaalaan akka kafanni isaa xaxame akka harki isaa xaxame itti awwaala keessaa ka'e. Amma immoo maal jedhe gooftaan keenya hiikaati gaggeessaa jedhe. Kun wal fakkaata jechuudha. Harree sana dhaqaa hiikaa fidaa akka jedhe hiikaa gaggeessaa jedhe. Akkuma kana Phexrosiif kan lafarratti hiite samiirrattis kan hidhame ta'a. Kan lafarratti hiikte samiirratti kan hiikame ta'a jechuudhaan kun kan inni jabeessu kennaa abbootii lubootaaf laatame jabeessa jechuudha. Gara gaaffii keetti yeroo deebi'u immoo Hayilee. Tibbanni kuni misirrootu wayyaa gurraacha uffata. Misirroo wayyaa gurraacha hin uffattu. Garuu wayyaa adii uffatti malee miidhagina ishee ilaaluuf yookaan immoo misirroo ishee simachuu fi wayyaa adii uffachuu otoo qabdu wayyaa gurraacha uffatti. Cidha isheetu jalaa badee jechuudha. Misirroon kun eenyu yoo jette bataskaana keenya. Tibbana kana keessa bataskaanni keenya wayyaa gurraacha uffatti. Daaqonoonni wayyaa gadi garagalchanii uffatu. Tibbanni kun tibbanna gannaati. Gadda hundumtuu ni gadda. Kiristaanni kan ta'e hundumtiyyuu yaadannoof gaddina. Hin yaadanna malee har'a ta'e miti wanti sun. Bataskaanni gadda ishee isa yeroo waggaa 2000 dura ta'e har'a wayyaa gurraacha uffattee mul'atti. Misirroo ishee jaa dhabdeef. Misirroo ishee jaa yeroo malee qabanii misirroo isheen eegde ishee Yerusaalem keessatti dhagaa irra taa'ee amma argitan kun amma diigamuu isaan oolu jedhee diigamtee kan turte deebisee kan ishee kaasu har'a immoo isuma deebisanii ijaa diiganii fi bataskaanni keenya gadda uffatte jechuudha. Bataskaanni keenya gaddite jechuudha. Hayilee dhaga'ama jira? Ni dhaga'ama. Egaa gadda keessa jirti jechuudha. Gaafa gadda kana keessa jiru namni gadda keessa jiru hin kofalu. Hin kofalu yeroo siin jedhu hin gammadu guddise. Hin qasa'u gadda keessa jira gaa hin gadda jedhu. Kan inni gaddu ijaa isarra gahe rakkoo isarra gahe ijaa jiruuf ni gadda. Bataskaanni keenya maal jetti? Tibbana kana keessa wal dhungoon hin jiru jetti. Waliin dhungatiina jetti. Wal dhungoo yeroo jennu harka waliin qabatiina jechuu miti. Maaliif akkasaatu seera qaba jechuudha. Hojiirra namni oolu jira. Bataskaanni keenya nama hundaa hiiti miti. Namni hojiirra oolu, namni hojjechaa oolu hiriyoota isaa wajjin wal nama borii akka isa jireenya isa biyya lafaa jalaa hin balleessinee fi namoota kana wajjin harka wal qabatanii nagaa wal gaafatanii jiru. Garuu waliin hammatanii waliin dhungatan akka kaleessaa. Maaliif waliin dhungatan yoo jenne Ayuudonni guyyaa gaafa roobii hasuusaadhaan gooftaa irratti mari'atan. Akkuma gooftaa irratti hasuusaadhaan mari'atanii
Yihuudaanis deebisee dhufee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti marmee dhungate hasuusaadhaan dabarsee itti kenne. Akkuma kana wal dhungoon kun yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti Yihuudaan taasiseen ilaalchisee bataskaanni keenya tibbana keessa gaddatu jira. Wal dhungoon hin barbaachisu. Boo'icha jira tibbana kana keessa gadda jira jettee lallabdi. Kana malee fannoon dhunganu tibbana kana keessa fannoon hin dhungatamu. Maaliif hoo jenne tibbanni kun torbeen kun torbee kakuu moofaatiin fakkeeffama. Kakuu moofaa fakkaata. Kakuu haaraan hin dhufne jechuudha. Ilmi Waaqayyoon dhalanne jechuudha. Kakuu moofaa keessatti rakkoon akkuma jiru. Kakuu haaraa keessatti garuu gammachuu jira. Tibba sana keessatti fannoon ilma namaaf hin laatamne jechuudha. Gooftaan fannifamee ilma namaatiif dhiiga isaa irratti dhangalaasee beenyaa nuu ta'e ilma namaatiif fayyina akka ta'u dabarsee fannoo kana kennine jechuudha. Ijaa fannoo kana dabarsee hin kenninee fi fannoon kun tibba kana keessa hin dhungatamu jechuudha. Amma guyyaa gaafa jimaataa boodarra jechuudha. Guyyaa gaafa jimaataa maal ta'a? Abbootiin keenya wal dhungoo ajaju. Yoo edda Yihuudaan du'e jedhama. Yihuudaan hin duune garuu. Kasirratti kan hubachuu qabdani Yihuudaan hin duune. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 irratti Yihuudaan fannifamee du'ee jedha. Fannifamee jedha. Fannifamee du'ee jedha. Fannifamuu fi du'a isaa xumura isaa dubbate malee qulqullichi Maatewos Yihuudaan du'e jechuu miti. Luqaas barumsa kan inni barreesse hojjaa ergamootaa irratti deebisee maal jedhe? Akkuma keenya kan filatamee ture Yihuudaan kuni jedha. Akka keenya too filatamee jiru maal godha garuu gatii qarshii beenyaa fokkisaatiin lafa du'aa lafa awwaalaa bitee kanarraa kan ka'e innis ni kufe marrimmaansaa hin baqaqee marrimmaansaa keessaa jigee garaansaa hin baqaqee jedhe hin baqaqee hin duune du'uusaa Maatewos barreesseera. Gaafa inni muka yaabbatee mukarraa gadi citu lafarratti kufe marrimmaansaa hin baqaqe. Guyya 3 booda sireerra ture du'e Yihuudaan. Garuu Yihuudaan of fannisuu isaarraan yeroo ka'u gammachuurraan kan ka'e deebi'anii nagaa wal gaafatu. Inni Kiristoosiin dabarsee kenne gooftaan adabeela jedhanii walitti araaramanii wal dhungatu. Sa'aatii amma sanatti wal dhungoon gonkumaatii hin jiru jechuudha. Fannoo dhungachuunis hin jiru jechuudha. Kana malee guyyaa gaafa kamisaa immoo miilla dhiqannaa jira. Miilla dhiqannaan kun maal yoo jenne abbootii luboonni uummata miilla miicu yookaan miilla irraa dhiqu. Phaaphaasonni lubootarraa miilla irraa dhiqu. Akka kabaja isaaniitti jechuudha. Guddaatu xiqqaa miica. Guddaatu xiqqaarraa miilla miidha. Kun jechuun waaqa guddaa, waaqa samii utubaa malee dhaabe, waaqa bu'uura lafaa bishaan irra taasise uume. Inni hunda danda'u namaan qabame. Inni hunda danda'u nama fakkaatee dhufee biyya lafaa kana irratti foon namaa simatee kan dhalate fakkeenyumaaf kan inni dhufe ijaa ta'ee fi ofiisaa gad of qabee waaqa ta'e otoo jiru gad of qabee bartoota isaarraa miilla irraa gadi miiceera. Gaafa isaan irraa miilla dhiquu boru akkas ta'a isinis walii miicaa jedheera. Isinis walitti dabarsaa dhalootatti dabarsaa jedha. Abbootiin keenya kana hubataniiti dhaloota jiruuf har'a dabarsaa jiru. Fakkeenyummaa Kiristoos Phaaphaasiin gadi jedhee paatriyaarkiin Phaaphaasii irraa miilla miica. Phaaphaasonni immoo qeesota irraa dhiqu. Qeesonni yookaan immoo luboonni immoo uummata irraa miilla miicu. Hiyyeeyyii irraati miilla irraa miicu jechuudha. Warra hiyyeeyyii ta'an, warra deemuu hin dandeenye fuudhanii deemanii lallabuu jechuudha. Naannaanii lallabuu jechuudha. Kun maalinni tibbana kana keessa wanta raawwatamu jechuudha. Kabiraa gulbaan hin nyaatama. Baay'een keenya waa'ee gulbaanii kana hin beeknu. Waa'ee gulbaanidha moo miti Haayilee? Hin beeku ta'e hin beeku. Akkasuma jedhama. Gulbaaniin kun hin nyaatama. Gulbaaniin kun maaliif nyaatama? Maaliif qophaa'a yoo jenne akkuma seeraatti haa ta'u iyyuu malee akka seenaa naannaatti haa ta'u akka aadaa Israa'elittis biddeena nama du'eef biddeena kutu. Akkas jedha raajii Ermiyaas boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti yoo deemtanii dubbistanii nama du'eef biddeen boo'ichaa kutuu jedha. Nama du'eef biddeena boo'ichaa kutu jechuun gaafa namni du'u biddeena fuudhanii deemu qeesiidhaaf geessu miti. Namoonni tokko tokko wangeela akka barbaadanitti ijaa dubbisaniif waa'ee wangeelaa ijaa isaanii hin galle bataskaana kana irratti gaafa isaan irra babaasan ni argita. Garuu tokko lamaan seerri bataskaanni hojjettu kitaaba qulqulluu haara miti. Gaafa biddeenni bataskaana deemu
hiyyeeyyiidhaa kennanii biddeena boo'icha kutanii hiyyeettiidhaa kennanii hiyyeessaa kennanii lubbuu haamaaru akka isaan jedhan. Lubbuu haamaaru jechuun yeroo boqonnaa laata malee lubbuu bara baraa kun barumsa biraa qaba barumsa bal'aa. Biddeena boo'ichaa kutu akka jedhe biddeena boo'ichaa Kiristoos biddeena samii haa ta'u hin ta'in bulgaanii kana isa homaan jenne isa camcara kan jenne kana dhiyaate jechuudha. Kun fakkeenyummaan isaa isa kakuu moofaa keessa sabni Israa'el kana hojjechaa turan jechuudha. Ija hojii isaan sabni Israa'el baay'ee isaa bataskaanni keenya yookaan immoo biyyi keenya aadaa Israa'el of keessatti qabatu. Baay'een isaa aadaan biyya keenya keessa jiru keessumaa bataskaana keessa jiru aadaa saba Israa'el baay'een isaa. Uffannaa kolaalii uffannaan uffadhu kun uffannaa warra Hibrooti. Uffannaan kun aadaa keenya miti biyya keenya miti. Garuu bataskaana keenya wajjin waa'ee Kiristoos kan lallabuu ta'eef kan uffannee lallabaa jirra. Saba sana fakkaannee jechuudha. Akkuma kana fakkeenyaaf Yerusaalemitti wanta ta'ee jiru yookaan immoo saba sana biratti wanta ta'ee jiru biyya keenyattis ta'ee jira. Fakkeenyaaf namni tokko manatti nyaata qopheessa yookaan haati warraan nyaata qopheessiti mana keessatti. Egaa handaanqoo kana yookaan lukkuu kana hojjettee mi'eessite qopheessite dhiyeessiti. Yaana kana abbaa manaa ishee jala keessi. Abbaan manaa jalqaba gursha moo ofiisaa of gursha? Akka aadaa biyya keenyaatti jalqaba gursha. Kun jaalala ibsaa jedhu kan keenya. Garuu jaalala ibsu wayichi. Maaliif handaanqoo yookaan lukkuu sana kan hojjete haadha warraadha. Haati warraa summiitti naqxee naaf fidde jedhee haadha manaa shakkuudhaaf dabarsee kenna. Kun aadaa Yerusaalem. Aadaa keenya miti wal gursuu. Wal shakkuudha jechuudha. Nyaata hojjechetti waa'ee naqxee dhuftee jechuudha. Garuu aadaa keenyatti immoo maal ta'e jaalala ta'e jechuudha. Jaalalaaf gursuu. Maaloo situu dhama'ee fide. Maaloo situu ibiddaan gubatee hojjete. Hodhu otoo nani alaanfatiin ati alaanfadhu jedhee haadha manaa isaa gursu jechuudha. Akka aadaa biyya keenyatti. Akka aadaa Yerusaalemitti garuu Salamoon fa'aa haadha manaa 1,000 fuudhaniiru. Daawit fa'aa haadha manaa 64 fuudhaniiru. Isaan kuni isheen tokko irratti kaatee akka isaaniif summiin qopheessine gurshaadhaan adda baatu jechuudha. Aadaan saba sanaati kun jechuudha. Akkuma kana aadaa Israa'el jiruu fi kan biyya keenya jiru immoo garagara yeroo ta'u immoo jira. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:1 irratti yeroo ilaaltu akkas jedha. Hoolonni koo sagalee koo beeku na hordofu jedha. Hoolonni koo sagalee koo beeku na hordofu jechuun tikeen fuuldura jira jechuudha. Hoolaan duubarra jira jechuudha. Hoolaan tikee isaa hordofa jechuudha. Aadaa biyya keenyaatti garuu hoolaan fuuldura deemti tikeen duuba deema. Akka aadaa Yerusaalemitti garuu hoolonni duuba deemu inni tikeen immoo ulee qabatee fuuldura deema gaafa ulee isaa dhaabu achitti naanna'u jechuudha. Aadaan kun haa ta'u iyyuu malee bataskaanni keenya aadaa Yerusaalem baay'ee isa biyya keenya keessa banfidde akka seera bataskaana keenyaatti isa dogoggora hin qabne hundumaayyuu dhiyeessiti jechuudha. Kanadha jechuudha. Tibbana kana keessa kan ta'u Haayilee wanti biraa yoo irraanfadhee jiraadhe na yaadachiisuu dandeessa. Tole egaa barsiisaa keenya Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Barsiisaan keenya egaa haala gaariidhaan waa'ee tibba dhukkubbii nuuf ibsanii jiru. Baay'ee galatooma barsiisaa keenya. Waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Tibba dhukkubbii keessatti wantoota raawwatamuu hin qabne wantoota raawwataman egaa nuuf ibsitanii jirtu. Waaqayyoon akkanumatti beekumsa keessan dabalee isiniif haa baay'isu jecha. Tarii namoonni tokko koomenti irratti waa tokko dubbachuu danda'u. Baay'een keessan egaa kaayyoo keenya ni beektu waan ta'eef hundi keessanuyyuu bakka hin kenninaa fi kaayyoon keenya amantaa Ortodoksii Tawaahidoo afaan kamiitiinuyyuu tajaajiluuf tajaajilamuudhaan kan hundaa'edha waan ta'eef afaan keenyaan barannee sagalee Waaqayyoo afaan keenya hubanne jecha hundi keenyaayyuu kan gara fuulduraatti nu eeggatu dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uudha waan ta'eef namoota tokko waan isaan dudubbatan maqaa Waaqayyootiin hundi keessanuyyuu akka isaan dhiistanii garuma yaada barumsa guyyaa har'aatti akka darbitaniin isiniin jedha. Koomenti tokko argaa waan jirruuf jechuudha. Kanatti aansuudhaan barsiisaan keenya waa'ee tibba dhukkubbii gadi fageenyaan nuuf ibsanii jiru. Otoo waa'ee guyyaa kanaa tibba kana hin darbine jechuudha. Gaafii tokko egaa akkuma beekamu guyyaan gaafa jimaataa jechuudha.
guyyaa sagadaati. Sagadarra manni amantaa keenya ni oolti. Manni keenya hundumtuuyyuu bahee guyyaa gaafa sanaa sagadaa ni oola jechuudha. Garuu namoota tokko tokkoof saganni kun gaafa sana qofa kan itti fakkaatu ni jira. Gaafa jimaataa qofa kan sagadamu kan itti fakkaatu ni jira. Namoonni baay'een guyyaa gaafa sanaa qofaadha sagada irratti kan deemanii argaman jechuudha. Kanaaf mee waa'ee sagadaa kana ilaalchisee guyyaa jimaataa kanas wallaalchisee gabaabsatii nuuf ibsa barsiisaa keenya. Hayya Hayilee kan keenya kun hooda odoo kaasuu dhiifnee qadaadnee bira darbine wayya beektaa maaliif yoo jettee baay'ee fokkisaan waa'ee kan keenya keessumaa bataskaana ortodoksii keenya kan nuni hojjechaa jirru keessatti seerri bataskaanni jettuu fi hojii nuni hojjechaa jirru fokkisaadha. Waliin argatu. Bataskaanni numa barsiifti callistee hin beektu beektaa. Bataskaanni asiin tuqamuu hin qabdu. Dhugaama ishee lallabdi bataskaanni. Garuu dawoo godhatanii bataskaana irratti kan waa godhanii namoonni tokko akkuma jiran hundaa keessumaa nun warri hordoftoonni amantaa kana imaanaa ofii keenya fudhannee bataskaana kanaaf dhugaa ba'aan jiru. Akkam jedhe fakkeenya sirbituun biyya lafaa kan sirbaa jiru koo bataskaanuma keenya keessaa baheeti. Maal jedhamti? Ortodoksionni sirba jaalatu hin sirbu nuun jedhu. Bataskaanuma keessaa daaqoniitu baheeti sirba uummatatti jedha. Akkuma kana machaa gatantaraa morma isaa irratti qubeellaa hidhateeti ila kun warra ortodoksii jechisiisa. Maaliif morma isaa irra ijaafannoo hin jiruu fi warri ortodoksii kun machaa hin jiru. Ortodoksiin machii hin barsiiftu. Hin dhugiinaas hin jettu. Hangan darbiinaa jettee barsiifti. Hin machaa'inaa garuu hin jettu. Yoo machooftan garuu waaqayyo irraa gara baatu jedheetu dubbata. Namni keenya garuu akka barbaade itti deema jechuudha. Maali rakkoo qabaa jedha. Du'a qaba. Rakkoo qaba otoo hin ta'in du'a qaba. Maali otoo nani gaabbiin galiin gaafa xumura gaafa dhukkubsadhu dhaqee bataskaana maal rakkoo qaba? Du'a qaba. Dhiiga waaqayyoo fudhadhe maal ta'a? Du'a qaba. Waan isaatu du'a qaba jechuudha. Maaliif yoo jette kakuu moofaa keessatti badii bishaanii dhageessaa jira ile. Dhagaan jira. Badii bishaanii kakuu moofaa keessatti baroota isaa kennaniif baroota 120 isaanii kenname maal rakkoo qaba gaafa xumuraa gaabbii galla jedhaniitoo eeganii bishaan bulluqni isaanii irra garagale. Namni keenya maal ta'u maal rakkoo qaba jecha du'a keessa galaa jira. Akkuma kana sagada amma torbee kana keessa ta'u ati sagada yaaddaayi kan soomee guyyaa gaafa qidaamee qofa soomee hiiku jira. Ortodoksiidhaaf hin jedhamooti. Ati amma sagada jetta isa sagada firaashii baatee dhufee firaashii irratti of gombisuu argita amma dhaqxee magaalaa gurguddaa biyya keenyatti. Lafarratti illee hin sagadan. Qulqullina surree isaanii eeggatu.